Lubbuun guyyaa ishii malee hin baatu. Namni kamuu guyyaa isaa malee hin du'u jechuudha. Egaa nagaan dagannee obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti. Isinis bakkaaf lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. Ani obboleettiin keessan nagaa kooti Waaqayyo haa galatu. Yeroo darbe akkuma beekamu uummata keenya noonnoo finxaaleeyyiin Amaaraa fixxee bakka tokkotti namoota baay'ee fixxee jechuudha. Namoota 22 bakkas kan ta'an bakka tokkotti fixxee jechuudha. Isa booda dubartoota lama immoo qabatanii fudhatanii deemani. Dubartiin kun yeroo PPC faana gaaffiif deebii gootuun dhaga'ee jechuudha. Dubartoota lamaan kana fudhatanii deemanii jette ani afaan beekaa jette. Namoota nu fuudhanii deeman kun immoo baay'inni isaanii namoota 50 akkas ta'uu jette dubartiin kun. Isa booda nu fuudhanii deemanii ani namoota nu fuudhanii deeman kana ijaan argaa nan beekaa jette afaanis nan beekaa jette. Isheen ollaa kootii kun immoo yookaan dubartiin ishee faana jirtu kun immoo afaan hin beektuu namoota kanas hin beektuu jette. Isa booda karaa baay'ee nu geessanii baay'ee deemnee guyyaa 4 caaqqaa bullee jette dubartiin kuni. Guyyaa 4 caaqqaa bullee nu murteessanii jette. Isa booda gaafa nu murteessan ati naan jedhanii afaan beektaa nus nu beekta waan ta'eef hinduutaa birrii nu kaffalteetu qalamtaa naan jedhanii. Isheen afaan hin beekne sun immoo isheen afaana jirtu sun isheen ollaa kootii fuudhanii deeman immoo ishiin afaanis waan hin beekneef jaroota kanas waan hin beekneef birrii nu kaffalteetu baatii gadhiifamtii nuun jedhanii nu murteessanii. Ati garuu waan nu beektuufi afaanis waan beektuufi birrii nu kaffaltee hin qalamtaa hinduutaa naan jedhanii billaa fidanii na bukkee kaa'anii. Kanaan qalamtaa jedhanii na murteessanii billaa sana bukkee kaa'anii jette. Isa booda ilmi koos immoo akka isaan ajjeesanii dhufan natti himanii jette. Ilma keessa ajjeesneerra akkatti mucaa kee ajjeesnee warra du'an keessa jira. Akkatti mucaa kee bareedaa sana dhangalaasne naan jedhanii natti himanii. Isaan irraan dhagee akka mucaan koo du'ee jette. Mucaan ishii immoo dura du'e warra du'an keessa jira ollaa matti ajjeesanii gara dubartii kanaatti darbanii jechuudha. Isa booda mucaan ishii akka du'e namoota kanarraa dhageesse jechuudha. Kanaaf atis hinduutaan qalamtaa billaa kanaan qalamta naan jedhanii jette. Isa booda kana nu murteessanii jette. Isa booda gaafan billaa kana argee jettu sagalee koo ol fuudheen iyya guddaatti iyyeette nan iyyeette. Isa iyyuu maaltu si iyyisiisaa? Amma guyyaan kee ga'utti immoo hin teessu iyyuu maaltu si iyyisiisa naan jedhanii adda koo keessa na dha'anii jette. Adda koo keessa gaafa na dha'anii gaar malee na dhiigeette buruqee. Gar malee tokko dhiigee nan buruqee jette. Isa booda sila iyyuu du'uun koon oolu waan ta'eef jetteette mala maladheette taa'ee. Isa booda mala malattee akka yaada ishiitti billaa kanaan qalamee du'uu koo mannaa ciisee meeshaa isaaniitiin dhukaasanii na ajjeesuu naa wayyettee yaaddee isa booda jara kana eeyyamsiifattee bakkee ba'een fincaa'aa jedheen eeyyamsiifadhee jette. Isa booda gaafaan eeyyamsiifadhu ishi bakka naannooma kanatti bayii hin fagaatin nu biraa naannooma kanatti fincaa'ii naan jedhanii jette. Isa booda ishi jedheen bayeette. Eshettee gaafa baatu isa booda ishiin fiigichatti kutteette. Gaafa fiigichaan deemtu isa booda naannaa sana immoo hin sodaatu. Meeshaa tokko jechuudha. Jarri kun hin sodaatu waan ta'eef bakka buufatanii jiran kanatti hin sodaatu. Sababii kanaa meeshaan dhokkoos na duuba fiiganii jette. Isa booda ani numan fiigaa boqqolloo keessa otuman fiiguu jette boqqolloo keessa namoota shumburaa facaasanitti hanba'ee jette niitiin kun. Harmeen kun akkas jettee jechuudha. Namoota shumburaa facaasanitti hanba'ee jette. Isa booda numan fiigaa daandii guddaatti hanba'ee jette. Gaafan daandii guddaatti ba'u bajaajii karaa deemtuun argadhee harkatti qabee jette. Isa booda bajaajii sun naa dhaabee bajaajii san keessa koreetan seenetanii jalaa ba'ee jette. Dubartiin kun akkatti lubbuu ishee oolchatte jechuudha. Namni kamuu guyyaa isaa malee oolu. Dhugaa rabbii nama garrama seenan dubartii kanarratti raawwate gochi akka kanaa gochi gara jabummaan akka kanaa dubartii kanarratti raawwate baay'ee tokko kan nama gaddisiisu baay'ee kan namatti dhaga'amu jechuudha. Isa booda dubartiin kun akkatti jalaa baate jechuudha. Finxaaleeyyii faannoo jala akkatti baate lubbuu ishee akkatti toole. Dubartiin isheen achitti haftee afaan hin beekne birrii kaffaltee baata jedhanii murteessaniif sun immoo birrii kaffaltee baate jette baay'ee tokko kan nama gaddisiisu kan namatti dhaga'amu. Yeroo
gaaffiif deebii BBC faana gooteen dhaga'e baay'ee tokko dhugaadha. Kan nama gaddisiisudha dubartiin kun gochi ishee irratti raawwatee jechuudha. Lubbuun guyyaa ishee malee hin baatu. Waaqayyo namaa oolchu, waaqayyo namaa gargaaru baay'ee tokko nama sodaachisa waa'een biyya keenya. Baay'ee tokko waa'een finxaaleeyyii faannoo kun baay'ee kan nama gaddisiisu gara jabina manaa baay'ee tokko. Akkasii baay'ee dhugaa baay'ee akka mataa kootti baay'ee natti dhaga'ame seenaan kuni. Egaa waaqayyo baga lubbuu isaanii isaan lamaanuu baase. Isheen sunis birrii kaffaltee baate baay'ee kan nama garramudha. Egaa bakka tokko immoo yoo nagaa argate biyyi keenya bakki tokko immoo nagaa hin argatu. Waaqayyo biyya keenya haa yaadatu. Dhiigni dhalootaa hanga yoomitti akka dhangala'u anaaf gaaffiidha. Baay'ee nama gaddisiisa. Arsii bahaa aanaa shirkaatti immoo dheengadda kanaa jechuudha. Namoota mana amantaa keessatti namoota 14 rashananii namoota 14 ajjeesanii bakka tokkotti jechuudha. Baay'ee dubbachuun kan namatti ulfaatu dhugaadha. Otoo isaan waaqeffatanii jiranii mana amantaa san keessatti akkatti ajjeesuun baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Akka mataa kootti garuu amma yoomitti akka dhiigni namaa dhangala'u anaaf gaaffii ta'ee hafe. Egaa obboloota koo wanta goonu hin qabnu. Arsii bahaa aanaa shirkaatiif sagalee haa taanu. Uummanni bakka sanatti immoo amma baay'eetu dhumaa jira. Egaa wanta goonu hin qabnu warra du'aniif lubbuu isaanii haa maaru. Firoottan isaanii immoo haa jajjabeessu. Egaa wanti godhamu hin jiru. Uummata arsii bahaa aanaa shirkaaf sagalee haa taanu hundi keenya lafa jirrutti. Egaa viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti nagaan naaf tura. YouTubii koo immoo subscribe, like, share naaf godha. Nagaan naaf turaan siniin jedha.